Nagaa Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Har'a dubbii baay'ee jireenya koo geeddare, jireenya nama kamiiyyuu geeddaruu danda'u tokkoon isinii qooduu barbaada. Kutaan macaafa qulqulluu kun macaafa keessa deebi'ii boqonnaa 28 lakkoofsa 1-14tti kan jiru ta'a. Boqonnaa 28 macaafa keessa deebi'ii seera keessa deebi'ii jechuukooti. Boqonnaa 28 lakkoofsa 1-14tti. Kutaan kun hundumti keessan akka dubbistan baay'een encourage isin godha. Kutaa kana guutummaa dubbiseen dhoksaan tokko naa gale. Dhoksaan kun immoo waan gurguddaa ilmi namaa argachuu qabaachuu barbaadu sadi'itu kutaa sana keessa tuulamee jira. Kutaa kana keessa lakkoofsa 1 kaasanii gaafa dubbistan akkas jedha. Sagalee Waaqayyo Gooftaa keessanii gaarii gootanii yoo dhageessan, abboommii inni har'a isiniif kennus gaarii gootanii yoo eegdan, Waaqayyo Gooftaan keessan saba hundumaa gararraa isinin oolcha jedha. Lakkoofsa 2-3-4 jettanii gaafa gaddeemtan eebba tuullaa achi keessa jiru Waaqayyo badhaadhummaa isaarraa kan inni saba isaarratti dhangalaasu sababii isaan abboomamaniif achi keessa tuulamee jira. Garuu lakkoofsa 1 murteessaadha. Yoo jedhee jalqaba. If jechuudha. Yoo jechuun if jechuudha. So if you listen to the word of God and you obey it, yoo har'a sagalee Waaqayyo Gooftaa keessanii gaarii gootanii dhageessan, abboommii inni isiniif kennu gaarii gootanii yoo eegdan, Waaqayyo Gooftaan keessan saba hundumaa gararraa isin godha jedheeti. Maasii keessan, ooyiruu keessan, hormaata qe'ee keessanii, tunxobaallaa keessan, ijoollee keessan, hoolaaf reettii keessan, gaala keessan, midhaan keessan, bishaan keessan, qoda bukoo keessan, maasii keessan, maaddii keessan, baadiyaa keessan, magaalaa keessan, biyya keessan, biyya isin baqaaf itti dhaxxanillee hin eebbisa jedha. Hojii harka keessanii illee hin eebbisa jedha. Diinota keessan warra karaa adda addaa isinitti dhufan immoo isin duraa ari'ee oofee hin balleessa jedha. Karaa tokko isinitti dhufu karaa torban isin baqatu jedha. Mataa malee eegeen taatanii jedha. Hin liqeessitu malee liqeeffattanii jedha. Dura malee booda hin taatanii jedha. Irra malee jala hin taatanii jedha. Kutaa kana guutummaa dubbiseen cuunfaa dubbii kana waan ilmi namaa barbaadu gurguddaa 3 argadhe. 3 Piece of obedience kan jedhu. P sadan abboomamu. The first P is provision. If you obey God, if you keep his commandments, God will provide you. That's a provision. The first P. Waaqayyo qabeenya, fayyaa, nagaa, badhaadhummaa, nyaata, uffata, maasii kee uffisa, maaddii kee uffisa, qaama kee uffisa, gola kee uffisa, qoda bukoo kee uffisa, gombisaa kee uffisa. Waaqayyo provide si godha. Hallelujah. Yoo sagalee isaa gaarii goote dhageesse, yoo abboommii isaa eegde, God will provide you. The first P is provision. The second P is protection. God will protect you. God will safeguard your life. Maal jechuudha? Diinonni keessan jedhe, warri karaa adda addaa isinitti dhufan, warri isin hordofan, warri isin lolan, karaa tokko dhufu karaa torba baqatu jedhe. Waaqayyo saba biyya lafaa hundumaa gararraa si oolcha jedhe. Victorious si godha jedhe. Mo'ataa si taasisaa jedhe. Si moosisaa jedhe. Hallelujah. Mataa malee eegeen taatu jedhe. Dura malee boodan taatu jedhe. Mo'ataa malee mo'amaan taatu jedhe. Ari'ataa malee baqataan taatu jedhe. Waaqayyotu protect si godha jedhe. That is the second P, protection. The third P is presence of God. Yohannes 4:21 irratti nama abboommiin koo isa bira jiru, nama isa raawwatus isa kan na jaallatu, abbaan koos isa in jaallata, isa jaallachuufis jira, aniif abbaan koo isa biratti hin argamnaa jedha Yesus.
sagalee waaqayyo gooftaa kee gaarii goote yoo dhageesse abboommii inni siif kennu gaarii goote yoo eegde waaqayyo provide gochuu bichaa miti protect gochuu bichaa miti life kee keessatti present godha waaqayyo. God will be present in your life. My brother, what else do you need in this life? Jireenya kana keessatti maal barbaadda? Eebba waaqayyo badhaadhummaa isaarraa nama quubsu argatte jennaan. Eegumsa waaqayyo namaaf godhu argatte jennaan. Argamuun waaqayyo ofii dhumtisaa jireenya kee keessa jiraate jennaan. Please tell me what is missed now. Please natti mi waan keessaa hafe. Natti mi waan barbaaddu waan biraa. Kanaafuu amma ariifadhu qulfii kaasi. Amma ariifadhu qulfii ittiin pii sadan kana argattu dhaqii kaasi. Macaafa seera keessa deebii boqonnaa 28 lakkoofsa 1 hanga 14tti dubbisi. Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 21 boqonnaa 14 lakkoofsa 15 dhaqi dubbisi. Obboleessa ko kun furtuu eebbaati. Kun furtuu tikfamuu, furtuu eegamuuti, furtuu fayyaa, furtuun badhaadhummaa as kee jira yaa obboleessa ko. 3 pieces of obedience: provision, protection, presence of God. Dhaqi qulfii kaasi. Kun sadan jireenya kee argata. Blessings. Waaqayyotu waggaa 26 har'aa kannaan jedhu eebbisi malee na baarinnaan jedhu. Dur namni gubaa'ee keessaa illee yoo ka'u beeku namoonni waa'ee koo nana baara. Nama wangoonis nyaateera, waraabessis nyaateera, karaattis lafa dha'ee cabeera. Nanaara maaliif sagalee waaqayyoo dhaga'uu didee malee maa kabaja naa kennuu didee miti. Guyyaa tokko hin dhufe mangaagaa koo jallisee naa qaaqe ganama gaafan ka'uun jalladhe nannaye an kana fuudhee gadi hin ba'uun jedhee waaqayyoon. Maarreen lammata afaan kanaan eebbisi malee hin abaarinnaan jedhe. Isubatu jallisee anaaf waaqayyotu wal arge mastaawwatii keessatti ganamuma san anaa kanatu boddootti naa deebi. Gufuun bara dheeraa si duraa qabu. Maaloo faarfattootaas qabame. Faarfannaa duwwaan ta'in qabeenyaan faarfadhu, jireenyaan faarfadhu, gammachuun faarfadhu, mul'ataan faarfadhu, adeemsi keellee faarfannaa haa ta'u. As qabidama waaqayyo harka kee irra ka'a. Suuqiin kee haa faarfatu yee. Nagadi kee haa faarfatu yee. Oo as qabi harka kee sagadi kee haa faarfatu yee. Qonnaan kee haa faarfatu. Midhaan kee duwwaan ta'in. Nagadde harka duwwaan ta'in. Waaqayyo eebba waaqaa masgaba waaqarraa godhe harka kee irra haa kaa'u yee. Galmee waaqarraa baneensi eebbisadee barreeffamee jira. Galmeen waaqarraa gaafa 30 harka kee irratti haa mirkanaa'u. Fulbaana onkoloolessa sadaasa tokko jalqabi misiraachoo dhugaa dhaga'amee jettaa laata. Mee boruwaan haaraan nagaa jedhame. Na wajjin jedha sadaasa tokko 2018 ani jedha. Dhugaa waaqayyooti nama lama ta'uu sadi haa ta'u aloo jira mee jettaa laata. Biiroo jijjiirratta, safara jijjiirratta, si ta'eera jedhi. Dachaa kan isheetii gara keetti immoo deebise. Meenaaf ta'eera jedhame. Waaqayyo sinaa eebbisu noora. Naa kennii har'aa jalqabee hin naabda. Naa kennii nama baay'eef mirkanaa'uu dide. Biyya meeqatti lallabeera namaaf hin galu. Waaqayyo nama tokkoof qabeenyaaf badhaadhummaa ulfina kennaa fi kana caalaa maal barbaada? Qabeenya wanta si barbaachisu jechaan. Jireenya isaa ulfina irra qabeenyaaf badhaadhummaa qabeenyi irratti dabalee badhaadhummaa irraa hafaa akka ta'utti laata waaqayyo. Lammaffaa anime naguba sagaleen kun dhugaa waaqayyooti. Waldaa keessatti argaa jira, biyya keessatti argaa jira, isa amanu biratti argaa jira, isa namanni biratti argaa jira. Qabeenya badhaadhummaa ulfina laataa fedha. Sadan saayyuu qabu. Lammaffaa waan jireenyaa barbaachisu manaa jalqaba, makiinaa jalqaba, amma Awuroopilaanii bitateera. Dur namni tokko hin qabu. Waan isa barbaachisu keessaa tokkollee kan itti irratti hin jiru. Meelaala hundumaa qaba. Garuu edha hormatu dhimmatti ba'a malee kan isaatti inni dhimma hin ba'u. Kaleessa waa kaaseera.
bori yoo waaqayyo sin gargaare godha warra dhamanaa qabdanis warri ala qabdanis yoo man qabdan ta'e biiroo madhattan illee wayyaasa gaafa ayyaana waggaa uffadhaa dhaqa. Seexanni maal gooteetti suufii sadii afur qaba fannifamee ta'a mana keessa yoom gadi ba'a tarii gaafa waldaa tarii gaafa ayyaanaa waaqayyo maal godhe beektaa wayyaa hodhisiisee qumsaaxinii keessa si keessisee zabanyaa wayyaa keessi godhe yaa waaqayyo kana nurraa kaase harka kee milgaasii ol kaasite kana narraa kaase dhime warqeen abbaan manaa keetti si fuudhe budaayii keessa jira moo morma keerra jira moo quba keerra jira tima afante keset ulfina waaqayyo siif laate maal godhaga teessee ilaalta kan kee miti ittiyoon bareeddu har'a abaarsa kana sirraa hakaasu waaqayyo qabeenya badhaadhuma ulfina kenneef jireenyaaf waan barbaachisu keessaa tokkollee kan itti hir'isen jiru garuu hormatu qabeenya isaa nyaata malee waaqayyo qabeenya isaa akka inni nyaanne isa godhe waa'ee kennaan kadhatina daraarraa jalqabi itti dhimma bahuu kadhadhu'e haadha manaa keetti dhimma ba'aa jirta laataan ogaaffilan isi gaafadhu tokko kanadha abbaa manaa keetti dhimma ba'aa jirta moo yeroo nachi ol dhufu hin dhufe moo jetta laata sibira kaa'e malee abbaa manaa kee miti jetta taana ammoo inni abbaa manaa kee miti sagaleen gooftaa akka jedha yaa jaalallee koo hin bari'eegaa kottu gadi baanaa jedha na dhaggeeffadhu abbaan manaa haadha manaa tagammaduuf kenneedha macaafni qulqulluun haati manaa abbaa manaa tagammadduedha moo teessanii makibiriitii walitti qabsiistu gaafa miindaa gaafa liqii gaafa maalii kibiriitii macaarti isheenis innis kibiriitii macaar ishee tuuxee si ajjeesa situ tuuxee ishee ajjeesa garuu karoorri isa kanaa fintu har'aa jalqabe haadha manaa caljetti ati ilaaltu waaqayyo si hin laalne haadha manaa si gammachiistu ameen jettaa laata haati manaa abbaan manaa maagoo abbaa manaa isheetiin maalidha jedha gonfoodha jedha me gonfoo jedhame isheenlee hin yaasistuun garuu isheen dhimmatti hin baane jechaan isheen aarsitu jechaan akkaayedha dhukkuba lafee bososiisuuti foon isaa dhagaadha bakkeedha fiteedha lafeen isaa nyaatamee dhumeera seexana fite lakki dhukkuba fite lakki yoo fite haadha manaatu fite abbaan manaa jedha sagalee waaqayyo dhaggeeffadhaame abbaa manaa jooraa'edha namni mee haadha manaa isaa kunuunfatee hin qabne jooraadha ba'ee galaa miindaa nyaata naggaadheedhattu malee waaqayyo duratti jooraadha mee jooruma kana nurraa hakaasudhaame ameen jedhame gakkinni keessan birriminiin ila qaayini jannata keessaa baheedhe biyyatti jooraa hafutti galeedha seera uumamaa boqonnaa 4 lakkoofsa 16 biyyatti maal ta'a hafutti naa dubbadha biyyatti maal ta'utti biyyatti jooraa hafu jedha boqonnaa 4 lakkoofsa 17 garuu qaayini haadha manaa isaa bira ga'ee mucaas deesseef jedha maqaasaas sheet jedhee moggaaseedha laga geeffadha jireenyi birrii miti jireenyi qabeenya miti jireenyi magaalaa miti magaalaa tokko ijaareedha waaqayyo biraa jooraadha biyya lafaatti sooressa namni magaalaa ijaare hin jiru addunyaa lafaa keessa yeroo jalqabaaf qaa'el magaalichas maqaa ilma isaa maqaa isheetiin moggaaseedha qabamoo hin qabu namichi kun teessina laalte situ ke wantichi qabamoo hin qabu namichi kun irraa hafaadha moo irraa hafaa miti dhala dashaa jira moo dashaan jiru magaalaa jaaraa jira moo jaaraan jiru biyya lafaatti sooressa magaalaa jaare jettu akka Allaamuddin fa'a akka Rockefeller fa'a akka namticha sooftiweerii qabu kana fa'a akka addunyaa lafarratti warra beekamanii inni qabbaa qabeenya jetta waaqayyo atoo jette jooraadha maaloo kana sirraa hakaasu waaqayyo biratti jooraan ta'in jedhiime tajaajiltoonni keenya baay'een jooraadha waggaa dheeraa tajaajilaniiru garuu jooraadha joorri isaanii qabeenya dhabuu miti ilaame sibira kaayee nyaachuu dhiisuurra si dhowwatee mallee namarraa kadhattee nyaachuu sii wayya mana namaa dhattee akaayii illee kadhattee nyaachuu sii wayya utuu argitu nyaachuu dhiisuuf utuu qabdu uffachuu dhabuu utuu qabdu dhimmatti bahuu dhabuu namoota baay'ee televiizyinii keessaa laalta artistoota bebbeekamoo abbaa qabeenyaa bebbeekamoo maal nyaataati gaafa jedha shiroo jedha nama kitfoo jedhu nageenya marraatti maaliif ayismaammaachoo namoota gurguddaa keenya waldaa keessa ilaala shiroo jedhu atikiltii mallee nyaattu yoo foon dhiiste
sibira kaa'e malee kan kee miti. Akkati nyaanne si godhe. Har'a garuu Waaqayyo waan hiikanaan jedhee na erge lafa kana. Mee kan koo nyaadha jedhee kan namaa miti. Kan namaa siin hin jedhan. Waa'ee isa miqqeenyaa siin jechaa hin jiru. Miqqeenyaa mata'uu yoo baatte iyyuu Waaqayyo si ilaachuutu hin ta'in sibira haa kaawwatu. Sibira haa kaawwatu yee.